Itoophiyaan dhibdeewwan siyaasaa fi rakkoolee tokkummaa biyyattii irratti gufuu ta'an maqsuuf marii biyyaalessaa adeemsisuu akka furmaata ijootti erga qabattee adeemsi jalqabamee bubbuleera. Manni maree bakka bu'oota uummataas labsiidhaan Komishinii Walabaa marii biyyaalessaa kan adeemsisuu hundeesseera. Biyyi saboota baay'ee fi fedhiin siyaasaa hedduun keessa jiru kun marii biyyaalessaa kanaaf carraawwanii fi dhimmoota yaaddoo ta'an akka qabdu ogeessi dhimma kanarratti qorannoo gaggeessan BBC'tti himaniiru. Obbo Ibsaa Camadaa jedhamu. Isaan mana hojii Abbaa Alangaa Oromiyaatti Abbaa Alangaa naannoo yoo ta'an dhimma marii biyyaalessaa irratti qorannoo adeemsisaniiru. Bu'aa fi danqaa marii kanaa waayilakoo maatii olaanaatti himan. Egaa mariin biyyaalessaa tokko yoo karaa fuulla'iinsa qabuun gaggeeffamee bu'aan hin argamsiisuu danda'u bu'aawwan gurguddaa fiduu danda'a jechuudha. Inni jalqabaa imala nagaa fi tasgabbii fiduu danda'a jechuudha. Waldandeeyinsa siyaasaa uumuu danda'a jechuudha. Inni guddaan immoo tokkummaa biyyaalessaa fiduu danda'a. Dabalataan immoo ce'umsa gara dimokiraasiitti akka ceetu biyyi tokko taasisuu danda'a jechuudha. Walqixxummaa siyaasaa fi dinagdee fiduu waan danda'uu fi mariin biyyaalessaa milkaa'ina qabu gaggeeffame taanaani dhimmoota gurguddaan jedhee kan bu'aa kan argamsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma mariin biyyaalessaa hin milkoofne taanaan kufaatii biyya tokkoo fiduu danda'a jechuudha. Maaliif jalqabumayyuu kan mariin biyyaalessaatti seentu dhimmoota wallabdee akkuma fakkeenyaaf kan biyya keenya dhimmoota garaagartummaa guddaa ta'an dhimmoota waloo gurguddoo ta'an jira labsiin 1265 labsiin marii biyyaalessaa kan Itoophiyaa. Dhimmoota kanarratti waliigalteerra yoo gahame bu'aansaa kan jalqabu. Waliigaluu baanaan immoo hanga biyya tokko raafamaa keessa galchuu waan danda'uu fi mariin gaggeeffamullee baay'ee of eeggannoo guddaan akka gaggeeffamu nama gaafata. Tunisiyaan biyyoota marii biyyaalessaa gaggeessanii milkoofte keessaa tokkodha. Tunisiyaan namni hundumtuu garaagartummaa isaa kan qabate dhimma waloo biyya isaanii irratti marii bal'aa gaggeessanii marii kana keessatti qajeeltoonni hirmaachisummaa karaa hunda hirmaachisuu qeeqni tokko haa jiraatu iyyuu malee karaa hunda hirmaachisuu danda'uun paartilee hundayyuu kan hirmaachisan ta'uusaa agarsiisa. Lammaffaa mariisistoota amanamoo mariisistoonni isaan fayyadaman amma dhaabbilee garaagaraa dhaabbilee hawaasa siviilii kan akka amma ogeeyyii seeraa waldaa ogeeyyii seeraa waldaa hojjetootaa dhaabbilee amanamoodha jedhaman kana fayyadamuudhaan marii sana gaggeessaniif illee milkaa'aniiru jechuudha. Sodaawwan jiran muraasa utuu naa kaastanii ajandaan biyya kanaan dhimmoota hedduudha kan irratti waliin galamne sun illee jiraachuu danda'a. Sodaadha jettanii isin kan kaastan. Amma sodaadha jennee egaa sodaa carraa jalqaba carraa kaasuu ta'uun kaasee gaariidha. Tole carraa meeqa? Tokkoffaa carraadha jedhamee amma kan ilaalamu inni tokko dhaabbannumti marii kana abbummaan hoogganu dhaabbata walabaa ta'ee hundaa'uunsaa. Haa ta'uuti naannoo kanatti gaaffiiwwan adda addaa gama paartilee mormitootaatiin gara qaamolee tokkoon ka'u hin jira. Amanamummaan namni hundumayyuu hirmaachisne kan jedhu haa jiraatu malee dhaabbanna indipendant institution ta'ee labsichaan dhaabbachuunsaa carraa gaarii tokko. Inni biraa aadaa fi duudhaa biyya akka fayyadamuu danda'u. Fakkeenyaaf amma sirna siinqee nagaa buusuu keessatti fayyadamuu akka danda'u marii kana keessatti. Sirna gadaa yookaan immoo sirna naannolee biroollee nagaa fiduu danda'u akka fayyadamu qajeeltoo labsicha keessatti hammachiisuunsaa carraa akka ta'e. Inni biraa qajeeltoowwan sadarkaa addunyaa irratti beekamtii qaban labsichi hammatee jiraachuun isaallee jechuudha. Fakkeenyaaf qajeeltoo hirmaachisummaa, hammatummaa namni kamiyyuu akka hirmaatu kaa'a baay'ee labsicha keessatti inni hidhates inni hidhannes akka maricha irratti hirmaachuu danda'u labsichi kaa'uun carraadha. Qaama ekskluud godhu tokko illee hin qabu. Kan biraan egaa mariin mootummaanii fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin jalqabuun isaaniillee carraa olaanaadha jechuudha. Yoo milkaa'ee amma sadarkaa wal hubannaa irra ga'anii marii kana keessatti hin hirmaatama. Mariin kun bu'aa qabeessa ta'uu danda'a yaada hedduu akka carraalee gurguddaatti ilaalle sodaadha jedhamee kan marii kanaaf amma ka'uu danda'u jalqaba irratti mariin biyyaalessaa Itoophiyaa gaggeessuuf deemtu kana keessatti qooda fudhattoonni hundumtuu hammatamuu dhiisuu malu. Qooda fudhattoonni yoo hin hirmaanne immoo marii bu'aa qabeessa gaggeessuun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Sudaan Kibbaa naannoowwan lamaan tokko Arkoobaa fi Akoobee bakka jedhamutti yeroo mariin gaggeeffamaa turetti cimina mataa isaaniillee qabu. Amma Sudaan yeroo marii gaggeessaa turan sana bottom up approach fayyadamaa turan jechuudha. Jalaa mariisifama hawaasa warra gajjallaa jirutu mariisifamaa si walii dhufe haa ta'uuti
nuti garuu bakka hunda hin hirmaachisne jechuudha. Kanaaf amma qaama hunda hin hirmaachisu taanaan sodaa guddaadha jechuudha. Mariin kun milkaa'uudhaaf. Inni biraan qooda fudhattoota marichaa code of conduct dambii namuusaa marii biyyaalessaallee irra darbuu danda'u. Yeroo kana milkaa'ina isaaf sodaa ta'uu danda'a. Rakkoon nageenya biyya keenya keessa jiru kunillee yoo gara wal hubannaatti dhufamee hundumtuu teessootti fidanii dhimma isaanii ilaalamne ta'e haala amma jiru kanaan milkaa'uu dhiisuu waan danda'uuf sodaadha. Kanaaf egaa dhimmootuma gurguddaadha jennee ilaallee dhimmoota kana yoo sodaawwan kun dhabamsiifamanii gara carraatti jijjiiramanii mariin bu'aa qabeessa ta'e gaggeeffamuu danda'a. Bu'aan eegamu sunillee argamuu danda'a. Dhimma itti aanuutiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay erga waraanni kaaba Itoophiyaa jalqabee yeroo jalqabaaf naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar galuun pirezidaantii naannichaa Dooktar Yiliqaal Kafaalaa waliin marii gaggeessaniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa sadaasa bara 2020 eegale gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'achuun lubbuu namaa fi qabeenyarra miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun isaanii yaadatama. Daawwannaan obbo Geetaachoo kun hariiroo hawaasaa addaan citee ture deebisanii ijaaruu keessatti gahee akkamii qabaata? Ogeessa seeraa fi dippiloomaasii obbo Baayisaa Waaqoyyaa waliin turtii taasisne. Amma walii dhufuun isaanii of course proceduriin illee formulaan qabu. Iddoo kana dura nama walitti fidanii godumaa jalqabanii warri abbootiin amantii fa'aa maal fa'aa wanta kana jalqabanii ture. Traditionally kan ta'u kun immoo sarpiraayizii na godhee garuu waan gaariidha. Hammina hin qabu. Wal dhufuun isaanii nagaadhaaf wanta ta'eef nagaan immoo hirmandaa barbaachisaadha sabaaf. Maaliif sabni hirmandaa isa kan ittiin hubamu malee ofii isaatii ka'ee lolan nannee walitti kakaasanii wal lolchiisanii mammuu isaanii walitti dhufanii sabaaf gaariidha. Wanti kun sabni tasgabbaa'ee atleast jireenya gaarii jiraatadhee yaada. Kana dura naannolee lamaan gidduu uummata keessaa qonnaan bulaa keessaa gama lamaaniinuu waraana kanarratti bobba'anii gidduu sabaa naannolee lamaan irratti jibbi akka guddatu wal dhabdeen akka guddatu ta'ee jira. Dhugaatti hariiroo hawaasaa addaan cabee waggoota lamaaf ture kana fayyisuuf hojii sirriin hojjetamuu qaba jettanii yaaddan hojii siyaasaatiin olitti hawaasa lama walitti araarsuu keessatti waan akkamii ta'uu qaba jettu? Kun naaf tarkaanfii jalqabaatii tarkaanfii gaariidha. Kun garuu mataa isaatti nagaan fidu. Baay'ee wal madeessaniiru. Madaan kun immoo akkuma kana duras dubbachaa turetti utuu nama haala gaachuu wal lolte ta'e nama biyya bakkee nama Sudaan nama Keeniyaa nama Jibuutii fa'ii wal lolte ta'e gaafa teritorii Itoophiyaa bilisa baafte jettu isa booddee nagaan baay'ee laayyoodha. Amma garuu kan wal lole qomoo tokko saba tokkotu wal fixee ollaatu wal ajjeesee wal fixee laayyoo miti kana keessa bahuudhaaf madaansaa baay'ee gadi fagoodha. Garuu jalqabamuu turre jira nagaan. Nagaan kun jalqabame malee immoo jibbi sun itti fufnaan solution hin fidu eenyuufiyyuu. Na jarri kun dhufuun isaanii kanaan jalqabuun isaanii akkuma jedhe procedure jiru biyya lafarra nagaadhaaf. Akkuma akka haala biyyaatti mijeessita akka itti walitti dhufanii warri kun lamaan immoo wal ga'anii karaa kana goonee deemnachuun isaanii nagaa fidu malee baay'ee gaariidha. Nagaa kana fiduun immoo jaruma warra lola duwwaatu fidamiti. Sabnis kan amanee fudhachuu turre jira. Ollaa ajjinii durumayyuu jara tolitti nu naqe malee sira jedhee amanuu turre jira. Dhugaan isaas immoo kanuma. Jara kanatu walitti isaan naqe malee sabni lafaa ka'ee waliisa wal lolee hin beeku. Kanaatiif karaa gaariidha jedhee yaadani. Naannoleen lamaan waliigaltee irra ga'uun isaanii nagaa buusuun isaanii wanta gaarii tokko yeroo waraanaa kana garuu yakka garaagaraatu hojjetamee ture. Naannoo Amaaraa keessatti miidhaan namoota nagaarra ga'ee guddaadha. Naannoo Tigraay keessattis miidhaan dhaqqabe baay'ee guddaadha. Saamichi dhaqqabes akkasuma gama lamaaniin iyyuu baay'ee guddaa akka ta'e himamaa ture. Haqa kana walii magaltee nagaa kanaatiin akkasumaan awwaalamee bira darbamamoo akka nama ogeessa dippiloomaasiitti akkamiin ilaaltu wal dhabdeen kun yeroo furamu? Jara kan lamaan irratti dippendiin ta'u wanti isaa akkuma jette nama baay'ee madaa'eera keessisaa. Nagummaan qabu jechuun akkuma jette namni du'ee hin awwaalamintu jira. Warri dooga hin teenye mucaan keenyan dhufaaf hin dhufuu isaanii hin beeknu jedhanii kan eegan jiru. Haati mana abbaa manaa dhabdeetti haati mucaa dhabdeetti wanta yeroo baay'ee fiyyuu nama keessaan badiin hojjetame kun. Garuu kun warra poolitikaaf immoo baay'ee laayyoodha. Warra poolitikaa as longaas isaan silxaana isaaniif wal lammanee durumayyuu sabni lamaa bu'aa wal waliin qabne sabni sin gaafatamne sabni waliin jibbine kun beekamaadha. Kanaatiif waama fedhe jarri yaadanii namni amma danda'etti gaa kun
warra abbootii amantii fa'aa barbaachisaa, jaarsolii biyyaa barbaachisaa. Walitti dhufanii tasgabbaanii karaa lamaanii nagaa fiduudhaaf. Garuu kun immoo qofaasaa deemuu hin danda'u. Amma dandeettu mootummaanis immoo kompenseeshinii waa tokko hojjechuutu irra sabatti dhugummaa isaa agarsiisuudhaa fi warra mana irratti bade ijaaruu, warra mana barumsaa babbade kana qajeeshuu, gabaa bade deebisuu, mana yaala caccabee deebisanii ijaaruu fa'aa baay'ee fudhata. Amma kaleessa akka hin nagayetti immoo iddoo lamaanutti fakkeenyaa fi karaan banamuu irra jira. Sabni ol keessa.